binisinu angaire tanyamurte panu ni palmana kapsora la panu angaire tanyamurte panu ni palmana kapsora la panu Shani nurawal gabrani nunya churab dada karatani Habashani nurawal gabrani nunya churab dada karatani Duranda gesani jangatani asa jiru gabruma bachuni hanu geru kayama yeroni asa jiru gabruma bachuni Yeronto kontanu wali galevan mabini sinu angaire tanyamurte panu ni palmana kapsora la panu angaire tanyamurte panu ni palmana kapsora la panu
Aye, Galatoma. Dokter. Ana, hay fotos sin nombre. Ahí darbe manguddoo keenyarraa kara dargaggeessatti dabru kuni akkanumatti qabsoo manguddoon oggu fuutee deemtuun yeroo dargaggeessatti dabarsituu jechuudha. Kuni hiika mataa isaa qaba. Kanaafuu dargaggeessi keenyas dhuftanii manguddoo keenyarraa dhungoo akka nu fuutan kabajaan isin namnaa jechuudha. Akkamatti irraa nu fuutanii jechuudha. Jamaas jalqaba. Dirraan fuutu. Shamarreef malee kennu. Akka nama tokkottis akka dhaaba adda bilisummaa Oromoottis guyyaan kun nu hundaafu keessaawu akka ilaalcha kiyyatti guyyaa addaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa seena qabeessa addaa kan guyyaa wareegama jaallan qabsoo hedduu if biraa itti dhabne anas qabsiisuu tarii dhaaba keenyas qabsiisuu ta'ee yaada. Baga nu hundinuu carraa kanaanis wal garre warra budillee wadaan rabbi nu haa godhu fayyaada jechuu barbaada. Kakaaniitiif itti aansuuni jaallan dhaamsa durallee dabarsan fayyaa argatanii dhaamsa guddaa ga'anii anis isaanumarratti dhaamsa gaggabaabaa carraa kanaan dabarsuu barbaada. Akkuma hubatamu dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo kaleessa dhaaba akkamii humna akkamii uummata ifii biratti dhaaba kabajamaa jaalatamaa miseensa ifii biratti dhaaba tiffamaa kabajamaa akkam akka ture hin beekna. Haa ta'u adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irra akkasumallee immoo rakkinuma hundee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture irraa akka ilaalcha beektonni hedduun lafa kaa'anitti akkasuma immoo akka muuxannoo dirree qabsoo irratti ifaan argamuu fi hubatamaa turetti adeemsi isaa Oromoo hagana maran dheeressuu ture. Ani kun ilaalchaa fi amantaa kiyya jedhu. Haa ta'u immoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo kaayoo dhaabni kun kaleessa ganama qabatee ta'e irratti ilaalchi lama dhaaba keenya keessa jiraachuu irraa wareegni qaqqabii jaallan keenyatti biraa dhabnee fi lafeen jaallan keenya irra lafa addaatu galii barbaadamu rukutuun dandeenye. Dhibni gartee dhaaba keenya keessatti qoodamiinsi feesiif jeequmsi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalachuu silaan malee ka seenaaf akkaan malee fokkata nuu miti
dhaloota nurraa bahe ilmaan fi dhalleefu baay'ee ceersaa fi gartee baay'ee gaddisiisaa ta'e dhalachuun malee itti dhalate inni guddaan sababni kanaa kan isin ibsuu barbaade. Oromoon karaa nagayaatiin homaa argachuu hin danda'u. Hin dandeenyes filmaanni tokkichi jiru wareega qabsoon kun gaafatu kamuu dirree qabsoo irratti dhaabni kun kafalee Oromoo kafalchiisee galii barbaadu rukutu. Gara biraatiin immoo akeekni jiru akeeka gartee isa kana duubatti harkisuu de. Wanni wareega waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa sanatti dirree qabsoo irratti gartee dhiigni ilma namaa itti dhangala'ee lafeen lafa addaataa jiru sana akka barbaadamu galii akka hin geenye godhe guddaan tokko kana. Yoo hoogganni tokko wareega kafaluu qabnu sana kafallee achi dhiibbatu kan biraa duubatti harkisa de. Ka Oromoon beeku malee qabsoon hidhannoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessu qabsoo yeroo gabaabaa gidduutti bakka gahuu miti. Qabsoo hadhaawaa qabsoo dhaawwataan guddatee humna diinaan wal gidu yeroo ijaaratu diina ittiin cabsee Oromiyaa bilisoomsuu danda'u fa'a. Kuni umurii dheeraa nama gaafata. Wareegama guddaan gaafata. Kana keessatti kanneen nufan dhaabarraa achi bahanii yeroo isaan akeeka kana sharafu Oromoon iyyuu bilisoomuu hin qabu, Oromoon iyyuu bilisoomuu hin danda'u, Itoophiyaa keessa jiraanna warreen jedhan dhaaba kana keessaa kan isaan ittiin dhalatan amala qabsoon hidhannoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu qabu. Amala aadaa siyaasaa isaan qabanirraa furmaatii nu baasu tokkittiin qabsoo hidhannoo jabeessuu qofaadha. Guyyaan irraa kun guyyaa itti dhaadannoo kana deebinee haaromsi nu jabeessinudha jechuudha. Kanaaf qabsoon hidhannoo haa jabeessinu yeroo hundumaa waan qabsoo hidhannoo haa yaadnu. Qabsoo hidhannoo qofaatu nu baasa waan ta'eef. Kana kan inni barbaadu. Dhumarratti ganna dhufu ammoo kaasitti kabajannu tun ta'an ka Oromiyaa keessatti kabajannu akka ta'uun hawaa fayyaa ta'a. Waan hedduu nama gammachiisu, waan nama mirqaansuu, waan laphaa lapheessa hawaasa Oromoo keessa fidu, waan Oromoon salphina jira ittiin baasu kanaan ala hin jiru kana bal'inaan nuufsee jechuudha. Galata guddaadha. Kanatti aansee jaalqeerransos. Wanti guddaan baay'ee dubbachuu hin barbaachisu bara kana. Jaallan na dura kana waa hedduu ibsanii jiranii jechuudha. Wanni guddaan yeroo ammaa nurraa barbaachisu hojii dalaga afaan yeroon mi'eeffannee itti walamansiisuu fi faayimillee dabree jira yeroo ammaa kana keessatti dura wanni guddaan kan hunda dursee isin jechuu barbaadu. Qabsoo tamuu keessatti qabsoo inni faffacaati haga sadarkaa dhibamiitti illee ni geetti kan hundaa ka godhu haala qabsoon addunyaa keessatti warri bilisummaa argatan hedduu keessa qaxxaamuran malee waan qabsoo keenya qofa mudatee miti jechuudha. Kana qalbii takkaan hubachuu qabnaa jechuudha. Adeemsi akkuma namni karaa yoo deemu ka wal jaalatullee ka wal jibbullee karaa tokkicha deemee bakka ofii barbaadutti addaan godhutti yoo gartee haalli akkasii qabsoo mudatu shaffisaan karaa kanaan qabsoon tun bakka geetti jechuudhaan jarjaraan bakka kanaan karaa qabsoon tun nutti dhiyaate jechuudhaan shaffafaciisa ammaan dura nu mudate osoo jaalatiin deebi'ee karaa nu baasu takkitti walabummaa Oromiyaatiif bilisummaa uummata keenyaa irra nu caala jechuudha waliin nu deebisee jiraachuu. Kanaaf rabbiin galanni haa ga'u jedhaa. Inni kun amaanaan irraa haaretti seenu guyyaa kanaa jechuudha guyyaan tokko. Kun waan as qofatti ta'u osoo hin ta'in addunyaa bakka Oromoon jirtu keessatti yeroo ammaa qilleensi uummata Oromoo ka duraan booree sun itti qulqullaa'uudhaaf takka itti jedhu jechuudha guyyaan kun kaseena qabeessa kun tokko kanaa jechuudha. Inni Oromoo qulqulluun bifa tokko wal fakkaatee fi qabsoo kan akka gabboo taate har'a as hin jiru. Waan barbaannu san bira geennee jiraa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Oromiyaan ammallee taanaan gaaddisa Itoophiyaa agartee ammaan dura dirqamaan nutti fe'ame sana jaalalaan itti fudhannu keessa hin jirru jechuudha. Jaalleessitu kee jira wanni garaa nama nyaatu hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dhaaba kana bu'uuressine jedhanii yeroo ammaa kanoonni deemamaa jiran qabsoo uummata Oromoo ta'u lubummaa fi bilisummaa jedhameetiin lafaa itti ka'ame dhiifamee Itoophiyaa dirqamaan jaarraa hedduu bara hedduu Oromiyaa irratti fe'amte jaalalaan itti deebinee haa mirkaneessuuf deemaa jiranii jechuudha. Kana dhaga'u jirtan natti fakkaata. Kun salphina Oromoon yoomiyyuu keessaa bahuu hin dandeenye.
akka ta'e qalbii guutuu hubanne keessattuu dhalli ammaa dargaggoon amaanaa yeroo ammaa uummanni Oromoo nurratti gatee bakka hundaa rimeenni garaallee adda bilisummaa Oromoo jedhee yeroo ammaa kanatti adda bilisummaa Oromoo biratti eegu kana keessatti tokkummaa malee kamanii deemaa turan waadaa haaretti seenu guyyaa kanaa jechuudha guyyaan tokko. Kun waan as qofatti ta'u osoo hin ta'in addunyaa bakka Oromoon jirtu keessatti yeroo ammaa qilleensi ummata Oromoo ka duraan booree sun itti qulqullaa'uudhaaf takka itti jedhu jechuudha guyyaan kun kaseena qabeessa tokko kanaa jechuudha. Inni lammataa hoogganni adda bilisummaa Oromoo akka akkatti of laalaa turaniif akka akkatti ol laalaa turan qabsoon tun xiyyaa mitii ta'e Oromooti jedhee qabsootan akka dhuunfaatti bakka takka hangaa jedhee yoo turan ficicceetiin teemaanii turellee har'a qabsoon tun uummata guddaa uummata bal'aa uummata Oromooti. Kanaaf xiyyaa miti uummata Oromoo qabsoo tanatti hirmaachuudhaaf bilisummaa walabummaa biyya keessaniitiif qopheessaa yeroo itti jedheetiin waadaa irra deebi'ee guyyaa itti haaromsuu jechuudha guyyaan kun. Akka inni tuubatutti illee isinillee akkasuma hubattanii akkasumatti beekaa. Kanaaf wanti guddaan gartee hedduu haasofnu hin jiru ammaan booda hojiidha walitti gabba'uu qabnaa kan jedhu qabaa jechuudha. Hojiidha walitti gabbaanii tokkummaa keenya ka afaanii sanii duraan afaaniin odeessaa ture jaalala yoo dhugaa walitti himu. Afaaniin odeessaa qaama keenya keessa hin jiru. Asii tokkummaa haasaa asii waan biraa dalagaa turree jechuudha. Kana keessaa bilisa ba'uun har'arraa takka ta'uu qabdii kan jedhu qabaa jechuudha. Kun immoo amaanaa yookaan waadaa abbaan ofitti fuudhu. Abbaan maan baatu. Qabsoo kana akkuma waliin keessatti horii dirree turtanii waliin yaadachuu dandeenya. Akka gandaatti namni nama ergate hin jiru. Akka gandaatti akka mana ofiitittuu akka maatii ofiitittuu namni naa bahiitu Oromiyaa naa bilisoomsu jedhee nu erge hin jiru jechuudha. Jaaltachaa turee kanaaf isa eeguudhaaf isanitti ofiitii utuu isin gaafatin isinummaa gammachumaa waan kanatti seenne isa ofirratti eeguudha lafa fagoo waan dhufuuf isinirraa turree jechuudha. Akka jaalalaatiif akka hawwiiti silaa ganama akkuma isin seentanii isin waliin seenuu mallee kanallee dhiifama nu godhaa isin hin jenna jechuudha. Nuuf olchaa isin hin jenna ijarraa nu hambisaa jenna. Kanarraa ka gartee wanni dabalan yoo jiraate jaaltachaas illee kaanii irratti dabalanii. Ayyaanni ammadii kun waan irraa kabajamu eegalee fi akkaataatti kabajamu eegalee qaba. Kunis jechuun maali? Oromoon eega gabrummaa jalatti dhuftee kaasee qabsoo takka addaan hin kunne, fincila addaan hin kunne, garuu fincilaa fi qabsoon godhamaa ture bifa faca'aadhaan yookaanis bifuma gartuudhaan yookaanis namootuma irra tokkoon kan godhamaa ture ta'ee garuu akkaataa faca'aa sanirraa akkaataatti aanjeffatanii haala siyaasaa tokko godhatanii bifa ittiin tokkummaa uummatanii dhaaba siyaasaa ijaarratan bara 1973tti dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ijaarratanii sanumarraan ka'ee kuma kanaa fi amma jechuun 1974 qabsoon hidhannoo eegalamtee jechuudha. Baddaa Harargee Carcar keessatti eegalamte. Achirraan kan eegalamu gaafa sun Elemoo Qilxuufaadhaan eegalame isaan kun hagayya 1974 kufanii haga isaan kufan warraan waliin lolaa turanillee qabsoon bara lamaaf qabbanooltee turtee deebisanii 2019 bifa haaraan ijaaramtee ammallee qabsoon itti fufaa turtee saniin gaafsan keessatti yaalmullis faan waan sinirraa qooda guddaa kawarra baasaa turerraa tokko haa ta'u osuma akkasitti lolaa jiranuu 1977 lolli Somaalee irratti Itoophiyaa yookaan biyya teenya weerara sanirratti adda bilisummaa Oromoo warra lamaan lolaa ture jechuudha. Waraana Dargiin lolaa ture, deebiseellee waraana Somaalee saniin lolaa ture, Somaaleen walii lolaa turaniif Somaalee abboo jettee ijaarrattee adda bilisummaa Oromoo harkaan geessuuf kan lafa keenya weeraruuf karuutte ta'e sanii osoo jiraniitu 1978 Portugiisii adda bilisummaa Oromoo keessatti uumamee ture. Jaarraa abbaa gagaatiin namoonni agi tokko Portugiisaatti ture. Kunillee qabsoo keessatti rakkoo guddaa fidaa turte. Haala saniif keessumaa qaxxaamuranii 78 bifa akkasii keessa dabranii 1979 keessa kora godinaa bahaa jedhu fudhatanii godinaa sanarratti
haala silaa murtiilee ciccimoo daddabarfatanii murtiilee ciccimoo daddabarsan keessa akkaataa ittiin keessa dabarantiin qalanii guyyaan tokko guyyaa waboo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo tahee kabajamu guyyaa ittiin wal haaromsan guyyaa itti walitti dhufanii wal jajjabeessan guyyaa waan yaadin karoorfatanii waan hedduu dalagan murtiilee daddabarsanii turanii murtiilee daddabarsan san keessaa tokko ayyaanni ammajii akka kabajamee wal galu kanirraa kan ka'e 1979tti murteessanii 1980tti taa'aa jee ayyaanni waboodhaa kabajamuu eegalee jechuudha achirraa kaasee bifuma adda addaatiin duraan bifuma Oromoo qabsoo irratti hirmaateen kabajamaa ture achirraa as deebisee bal'inaan amma biyya keessattis alattis ollattis lafa hundatti akka hundattuu kabajamaadha ammaan kana jira jechuudha. Kanaaf kun wanni godhamuuf haala silaa jiru wal yaadachiisuudhaaf warreen kufan dhiiga isaanii baasuudhaaf guyyaa namni kun wal ijaaree onnee wal kaasee dhiiga jaallan keenyaa waan jaallan keenya godhan bakka buufnee waan silaa san kaayoo isaanii san galmaan ga'uudhaaf yeroo namni wal yaadachiisee yaadatee itti dhimma fuuldura sochii godhu karoora haaraa baafatee sanirraa taasisaa jechuudha. Nulleen qaamuma sanirraa waan taaneef haala silaa waboon itti kabaju irree itti kabaju sanillee haalli nu aanjee bifa silaa Oromoo fi miseensotaa fi deeggartoonni illee walitti dhufanii galma guddaa kireeffannee haalli yeroollee nu aanjee baatu bifa jiruun yaadannee ooluudhaan dirqaman taa'ee waan jiruuf waan nurraayis eegamu waan ta'eef haala kanaan bifa kanaan silaa Oromoon hedduu haalli silaa jiruun karaara guddaan qabamee turre haala kanaan kabajuu nurraa ta'e kanaafuu kegeree kana biraan nageenya wal jiraatu taate galma guddaa kireeffannee bal'ifannee kabajuudhaaf nu teenya ammaaf immoo waan silaa kan baachuudha karaa kiyyaan. Aanseellee haala silaa nuti keessa turre qabsoon Oromoo addi bilisummaa Oromoo tokko ture haala siyaasaa keessatti namni waluma dhabaa ka wal dhabeellee walumatti dacha'a kanarraa haalli silaa mooraa keessatti jeequmsi uumamerraa warreen silaa gargar fottoqiinsi hoogganoonni keenya gargar fottoqiinsi tahee ture haala sanillee walitti dhufanii furatanii tokko qaama ceehumsaa adda bilisummaa Oromoo walitti araaramanii lammeessoo gumii qabsaa'otaa miseensa adda bilisummaa Oromoo walitti araarri tolfamee haala silaa dhuunfaatiinis haala silaa guruuppiidhaatiinis haa ta'u haasawni godhamee mooraan adda bilisummaa Oromoo deemitee akka duriitti cimtee itittee qabsoo silaa barbaadisanii fuula dura akka tarkaanfachuu dandeessu waa hedduutu dalagamaa jiraasi dalagameesi. Kanarraa jaallan qaama ceehumsaa irraa walitti dhufnellee ammaan nu keessatti argamanii isaan maxxansee ibsallee gabaabsanii nuu kennanii akka dhuunfaattis akka gartee gamtaattis warri jiran jaallan jiranii silaa jiru haala tokkummaa kanarratti waan silaa jiru nuuf ibsanii kanaafuu galatooma ani ayitii jiran karaa kanaa isin jaallan waan gabaabaa jechuu. Salo la rande bine Sadugani rai pagane sadina sirrande sine Subina dibde duba yongera remal kaba Hindi sunu maguba hagayom thai so bagayom thai so bagayom thai so bagayom thai so bagayom thai Jolle har karu kuta
Farsina, Jedati, Go Farsina, Jedati. Oromo, ya walgena, ati gubbo Oromo, ya walgena, shawake Oromo.